السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن هرت الدعوة تتكينا بك جت اللي جاي سوجنا هجرات ويتشا مي سلامة قافل ده أوشي أنا قافت ورمت قافل ده سندو سدينو قافل ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكسي الحمد لله كونو ديبني في الجرة روزالين نجان حاكم الرابطة يفتجرتي من حاكمي تباني بيزا فرارين إسي من الجلشني مال الرجيتني قافتون كسوان أول في جودا من الجلشني من الدفن الجرة نجار حاكم الرادي بنجار من الدفن الجرة الحمد لله إسي اللي وانو يعدنا وانشان تنفجتها مال الرجيتشون كسوان أول كونو من التجلي جودا مي روزالين مالك تاتي مالي فكر بيدلي نموتن إنجلني في الجراء جودا نيجا فناي جودا روزا اللي وانتاتي روزا بقى نجا انجلتي قرر نجا رم أس من مكيد قلتشي في دي من مكيد جرا درام من نقول ترى مجلس ما وجرا مدوارا فراش مقاف ترى رجعت تكتي سني في كقطع الربا قد تشني جرا نوجا سونيس هناكو ما جت أني رفدي باي رفدي يرو بيزان كسران جتو هدو تكار رفدي بقى كنا جده هم يوينون دن دويتا مال ويد ما أما في كنيا كنيني وانا جرولي غوري ولا الله عندر غوري مالش ويد مثلا دكوا جدني ويتي كل وني جده كنيني بكم تكولي قابي تمان دوك سادا دمانا أركيتيرو سنوني جستي فينا جستي سيجله بقى هدو تكار رفدي دودي ما أما دودي ما سيدنا جتير بيزان barakina miti bombile unda duge jirana nyette sitti bezanya choda video yero sinnetti mudiftu baye takkalle fadde bakkan jiru fiinu fimbe ho aychun hanga managi maleke mare ufte mare fimbe ho yechun ati akkame duguran dette maalif dude sababi dude maal sabini ani duge ati ana jecha kastate mire akkam tayan nu barakina duidemi ayli sani jechan nu qoricha gure dugi ka am barakina yob dugi silawa maal duduba video arke bar video am fakenya zabana kanat artificial intelligence jira AI jira choda zabana kan artificial photo makena qof fudatani kamana dugin kamana antain ka foq erle si kofisan barwada makina jira lesi kan namna ka fede sigod editing inje choda aye kana so adam bafatinati chaliste saydi yo bejan chaliste tuman saydi barakina duge sinjette video si muliste sanu ana dugu nagarreti chaliste maduidati ni rifadde ka bakka ati nafjecha akkasitti barakina dude anakamitti injiraadda duba akkam nafjecha maadi sifjecha sababin gasi ati baysan akkasna jette ka sifjecha akkan sa ujra saydon nanjenna ni rifadde ka le bakka le du qabade wal bira du na jede tuman jechun ati sila oso dufteetu nandalin ana rayo dabbaaftin du madem tatsila duun deeme ma dufte nandalire eessa sidalu hin dhaqqamne ka bakka ija kamin silala saydo ati qalabati natti kaatte jilbifatte qalabati sanatti kaatte ansi dide yeroo ati waan kana taatu ija kamin hojjee silalu danda'a sanin dhufu dide galtee dhufu yaay seddu naawu yajeeti silalu bari guddaa badheeste amma beeza namni fedhu beezallee waan jaalatu faayidu jettee si kijibuu dandeetti namoota hedduu waan barbaade nama kijibuu danda'anaaf nama sollochiisuuf si galee nama saarsu jecha namni waan barbaade kijiba kanaafu ati challisteetiin dhugu sanduratti isla ana mari'atte awzo dhugin dura hidhugamu sitti hermaa jettu dhufte hinduuni sitti hermaa mee amma sila aduyyu sababbiin seeddu fuyyu sababbiin seeddu fajjees deemuyyu waan beezan itti hermuu diddeefi sigale waan roozan itti hermuu diddeefi amartiin kaayee fi diddeefi osoo yoo sababbiin kana taate inni du'umanna ani teerumeet dubbu isaa fayyisu dubbu isaa baraaruu qaba jettee dhufteetu mallee yaaltu yaaliin gootu anaa jettee du'in ansi teeruma sumayyaa waan barbaaddaa taatu jettee dhufu wayyu sila amma du'oodhaan jetteer beesan du'aara galgal kana bira godhan du bakkinni godhareen akkami adda akkamitti jire asirra hafaree qabe duuteet diyoom du'u kiyya argite ammati beesan akkasitti si kijibde yoo ati sa'id dudduu undira tanillee hindu ayte ka duttaate ati yoo akkasi ka duttaate ani fayyaati achin gotte beeza yoo na terute shurra kodalma
guuttachuu dhabuu kee abadii qaba garuu ammoo ija kamiin ol jedhee si ilaala ija kamiin deemaa jedheetu malee. Adda baafachuun bar dirqama jira namni jallisee waa tokko gochuun ammallee immoo waan ani barakiinaa dhugeef ati akkamitti wanti jettati dhuguu kiyyaaf beezan yoo ati kutte isiin natti heerumte jechuudha. Kanaafuu silaata akkas gochuun qabdu hordoftoota daawwattoota kenna roozan badii guddaa bal'iste wanti isiin akkas taateef sababbiinis maali yookiin jettan taate isiinis namoota viidiyoon argiyoo jiraatan gaaf duraaniif si wal fuunee gaaf dubbannee uummatatti beeksisan achiin booda Sumayyaan dhufteet namoota viidiyoo ilaalii yookiin jiraatan taate namni yaadni isin galii jiraatan taate Sumayyaan dhufteet roozan wal arganii wajjin nyaannee dhuginee ati obboleettii tiyyaa akka obboleettii yaasilaala ati hiriyyaa tiyyaa mana keenya guyyaa meeqa dhuftee wajjin nyaannee wajjin dhuginee yeroo haflaan adda addaa jiru kennaa walii kenninee ati nama akkasiiti an nama akkanaati ani fati waliif akkanaa jettee boochistee of bira gaafsan shawwaddee geessite roozallee immoo Sumayyaa si jaalatti sitti deebi'uu barbaaddi. Kanaafuu akkamitti obboleettii tiyya irratti heeruma waan si jaalatuuf akkana taate malee osoo si jibbitee ni naaftu. Viidiyoolee dareedee akkasitti Sumayyaan Roza miskina isin obboleettii isin cakkantee waan akkanaan irratti hin gootu. Kan hundoonni gootuuf maali Sumayyaan shira isin xaxuuf dubartii isin beektu dubartiin isin saahiba akka isin qaama wal beekan akka fuudhu fedhiin qabdu hin barbaaddu duraan irra jechuudha. Duute baddi malee kan hin barbaaddu jechuudha. Kanaaf Rozan Sumayyaa jettee ani Sumayyaa isin obboleettii irratti akkam jedhee heeruma isin akkanatti na yaaddi isin akkanatti na jaalatti akkamitti isirratti heeruma. Jettet gaafa ani immoo guyyaa itti murteeffannee gaafa isiinumaan guddoo arruma ergi jedhaa turtee Rozanu ammoo fuuna itti murteesset ayyee ture jedhee isillee na jaalatti anillee si jaaladhee jira bareedduudha hamaa itti nafuu jedheet murteesse yeroo fidee hanguma saniifuu hanga maanguddoon ergamtutti guyyaa takka maanguddoon kaateen deemtu hanguma saniifuu amartii waadaa Qubeelaa waadaa godhaa fi akka isii fuudhu akka isin tiyyataate ani lakka isii ta'e qubeelaa godheefit kan waadaa galaa fi natti heerumtaa dhiggaa fadhee sa'aatii an jilbifadhee amartii isii godhuuf isiin takkaa qubanaa kennu takkaa itti godhite takkaa baasetti kanan bisti yeroo asii hin ayyamti yeroo deebistu Sumayyaa yaadatti jechuudha. Sababbii Sumayyaa akkamitti obboleettii irratti heeruma jedheetiniin dhiiseetteet nattuu maramtee boottee na biraa deemte jechuudha. Akkamitti Sumayyaa irratti heeruma Sumayyaa ni jaaladha. Akkamitti namni obboleettii fi irratti heeruma Sumayyaan obboleetteeti akkasumatti illee obboleessi keetti jijjiiramte haala saniin nu gattee nu dhiiste deemte. Roozatu miskiina ta'uu argite malee Roozaa akka gara laafeetti ta'uu argite malee Sumayyaan sharrii fi malee isin jaalattee obbolummaa fi miti. Isi shawwaduu fi Roozaa gowwoomsite jechuudha. Kanaaf si gowwoomsite isin akkasitti na diddee deemte achiin booda immoo ani yeroo san xiqqoo yaa san duras xiqqoo garaan dhukkubat ture waan taanee nyaadheetiin akkasitti naagattaa odidee sababa saniif gulukoos illee argitanitti viitaaminii hedduu akka hir'inni akka wanti hin jejjenneef qaama kiyya qaqqabuuf jecha ani gulukoosiin godhadhe sun viitaamin adda addaati sanuma godhadhe beezan doktortichaa fi beezan akka carraa ta'e wal beekanii ammallee immoo wal beekuun alatti illee beezan maal jetteen Sa'idiin wajjin gallaa ittiin mana tokko keessa gibbii tokko keessa hojii gallaa isatti illee heerumuu deemna maal jetteen qaamallee wal beekaniif innis viidiyoo ilaalaan turre biiziidha. Anaafis illee ni beeka. Ani gulukoosii godhee dhufteet isaan jeequu eegalte viidiyoo kaameeraa waraabaa jetteennaan anillee moom isin jettu isii dura isii jahaasuufsiisuun na jibbisiisetiin akka nama rafee ta'e. Rafee jedhanii narraa baasi jedheeni dooktarris rafee jira fayyaa qaba jedhu wajjin haasa'aa ture. Yeroo isiin dhuftu tasa isiin dhufnaan sagalee ishee dhageenna mee seedee sigireennaan kun as jira kootti jedheen inni isii dura seenee ture. Rafee jedhanii narraa baasi jedheen isii yeroo san waraabuu eegalte. Haala saniin wanti jettee sa'aatii isii waan sanaa sooftu wanti kun dubbiin kun akkuma isiinuu jettee yoo viidiyoo barakiinaa sababbii Roozaa Sa'id barakiinaa dhugee ciise haa isiin yoo isiinuu tole isin jettee fiigaa dhuftee dhiifama si gaafattee kasittuu heerumtu taate Sa'id sababaa sana annallee na jaalataa
nallee na jaalata jetteet yoo akkana godhee roozatti hime maali jettee yaada isiin akkasii qopheessinaan anillee irruma cal'ise viidiyoo isin wanti jettullee aga gadhiifamullee ma cal'ise jechuudha. Yoo dhugamaanuu roozan viidiyoo sanuu laaltetti dhuftee fiigaa dhuftee dhiifama na gaafattee kanaas ana balleessee na jecha of ajjeesuu deemta maali jetteet inni natti heerumtee yaadetti turee ma cal'ise jechuudha yeroo viidiyoon gadhiifamu. Roozichaan viidiyoo sana arginaan miskiintittiin fayyaalummaa itti jira dhuftee na laaluu dhiistee adda baafachuu dhiistee viidiyoo masii waraabdee itti mul'iste saniin kinini walii guurteet gitteem goote haala saniin kinini dhuydee of ajjeesuuf yaalii goote jechuudha. Kun dogoggora guddaadha. Namootaan waa osoo hin murteessin osoo hin godhin dura tolchaa itti yaadaa hubadhaa. Yoo namalleen wal loluu kafeetan taate yoo fiidanii aarii sanii wal loltan taate ni mo'atamtan ni injifatamtan. Yoo tasgabbooftanii haga aariin sun isinirraa galu namni kamiinuu yoo aarii waa godhe waa balleessaa malee hin tolchu. Ni mo'ataa malee hin mo'atu. Garuu aarii san tasgabbiin yoo dabarsitanii jettan ni injifattan waan kamiinuu ni mo'attanii. Kanaafuu atillee jarjartee osoo tasgabbaa'in osoo adda baafatin yeroo sanuu isin viidiyoo sitti mul'istee of ajjeesuu deemee jennaan gaggabdee kuftee viidiyoo arge akkasitti atuyyuu achiin booda sa'aadan akka tasaa oshee bilbiltee nattis bilbilaa turanii ani hin kaasne nam tokkootu oshee qofa nama bilbilaan kaasee jala sa'aadaa wajjin akkasitti bakka jirtu ati akkana jirta jennaan anuyyuu gulukoosii maayyuu hakimii saniyyuu fidne atillee akkuma galteen beezaan akkuma wanti jetteen sitti wanti jettee akkuma viidiyoo argitee viidiyoo nu gadi dhiisne viidiyoo anumarraa waraabdee fiigaa sitti dhuftee simatti mul'iste jechuudha yeroo sana osoo anuu yaakiin hin beekin jechuudha. Gulukoosiin suuta naa bu'etti ture akkasitti yeroo sanattillee mana galtee waan akkasii balleessitanii waa hundaafuu tartee baga rabbisee hambisee rabbis fayyisee saadallee yoo nu himtu yaa kineenii liqimsee iddoo sunillee si haqqisiisee jettee waa hundaafuu waa'uma si haqqisiisee malee sillaa garaa keessa wanti jedheeti si careefaa si miidhee si jeesuu danda'a rabbi si baase jechuudha. Tokko sokokkee irra gadi tarii nama haqqisiisa. Sokokkee irra gadi taree jiraate miidhaa guddaan sirra ga'uu danda'a. Macogwarraa kan kee of miite haga fayyitu silaa maal godha reessa qaqqaba. Aananis taatee waa hunda waan si obaasaa jedhanis si obaasaa si nyaachisa. Itti dhodhugi taafteef mee isinoo maal jettan dubbadhaa misin. Kana hunda ta'a jedhee yaadne homaatii waan taateef akkas yaade garuu badii guddaa dalagee osoo waan takka hin hubatiin osoo waan takka hin jiru waan akkana kana godhuun narraan eeggamu ture. Namaafuyyuu bakka baase jechuudha. Bal'isee ture. Akka ittiin deebine ammoo wal of eeggadhu. Ittiin deebi'u kana booda jedhee yaada. Anuu erga waan akkana ta'eetiin hin jee booda hedduu takka gaabbee ani namni akka ariifattan kan of eegaa. Adda namni dhugatti wayitii jaalalaaf jecha uffanni sun waa hedduu dhugaa. Jaalalaaf miti ati dhiisuu booda ta'ee si jaalladhaani. Booda soonni jaalalaaf digamtee. Si jaalladhaa garuu osoo sin jaallatanii maaltu qorsa kana hunda na nyaachisee jaalalama. Ayyika yoo na jaalattee manni kun kiyya ammas takkaa jirtu seentee jirta. Yoo asii ba'u baattee na jaalattee yoo asii baatte immoo hin jaalattu hunda. Inshaallah rakkoon jira. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf yeroo sanitti roozaan jechuudha haalli isin keessa turte suni haala baay'ee tokko nama yaachisuu jechuudha. Roozaan waan lubbuunuu sa'aatii kana eeguun hin seene jechuudha. Garuu alhamdulillah rabbil aalamiin rabbiin galanni haa ga'u kunoo as geettee jirti jechuudha. Silaan jiraachuu gibbii san keessa jiraachuu baadhe roozaan silaa. Har'a akkanatti nu martinuu kokkolfinee waliin teenneen haasofnu jechuudha. Baay'ee tokko. Baay'ee jiraatti sillee rabbi godhesiidha. Rabbi jedhee miin ooltu eessattuyyuu alhamdulillah rabbil aalamiin alaaf hin haadha. Wanti jedhu hin jiru bakka jechuun waan san gizee yaadadhu. Dhugaanatti waan dhugaan akkanatti amma roozaa waliin teennee haasaa jirru dhugaanatti fakkaataa hin jiru jechuudha. Alhamdulillah. Oshee kennu. Bareedu dhis qabadhu eega baaste. Figura, hin mul'atu. Action. Dafi maxxanse. Daqiiqa lama akka takkaaf lama haasa. Egaa akka kabajamtootaa fi daawwattoonni keenya akkuma argaa jirtan sani roozaan amma kun fayyitee nu cinatti argamaa jirti. Nutis akka tasaa ta'ee sa'aadan gara keetti bilbiluudhaan
Ani Sa'iidoo bira ture. Sa'iidoon galseenis mootu waa'ee amma dhimma isaan haasa'an kanaa miti. Waa'ee mootu Roozan fi Beezaan gidduutti Roozaa dheetti himte kanaa miti. Inni waan biraatiif seenaan illee si bira dhaqee isa gaafachuu akka carraa ta'e gidduu isaan Beezaan natti bilbiltee turte. Roozaan natti Sa'aadaan natti bilbiltee turte jechuudha. Sa'aadaa jalaa kaasan akkana jedhee isatti himna illee bakkuma ciisu gulukoosii ofirraa buqqiseetuma taaf jedheen afaan bahee harka isaatti irratti agartanii jirtan naaf fakkaate. Wajjuma dha'e yoo dha'e immoo Roozaan dubbattu jettee ciistee jirti. Sa'aadaa fi Beezaan firma ta'an jechuudha. Nuti illee dha'inaa illee gaaftee hirrifanne. Haa ta'u garuu amma kun sadarkaa kanarra geetteetiin nu waliin taa'u kanaafiyyuu waaqaaf galannaa ga'u. Innaa Beezalleen waan gaarii hin dalagne dubartiidha. Isiin garuu dubartiirratti akkatti cakkantee waan akkanaa raawwachuu isiitti baay'ee ulfaata. Warroonni gamanumaan immoo hiriyyaa keessan irratti waan akkanaa yaaddan hiriyyaan hiriyyaa irratti waan akkanaa yaaduun baay'ee dhiibbaa guddaa akka warratti gaggeessu asumaan hordoftoonni illee waa hedduu agartanii barumsa hedduu isinii ta'a jedhee yaada. Gamanumaan Roozaa atis baga Rabbi si fayyisisin jedhu. Akkasii hordoftoota daawwattoota keenya. Waaqayyoolleef galata galchaa Rabbiilleef galata galchaa. Erga mana Sa'iidoo seentetti illee asumaan asitti haftaa nikaa si haa godhu. Haadha mana isaa taate abbaa mana keetii haa ta'u. Jaalala mi'oo itti waliin jiraattan siin jedha akkam jettatti. Asii bahuun hin jiru eegama. Garamaan jettee yeroo? Asii bahuun hin jiru. Indoo bakka ati mari'adhuuti. Asumatti si hambisna asumatti haftaa. Bakka suma ijaan buutu. Akkasii hordoftoota daawwattoota keenya akkuma argitan sanboodhaa suutanii amma jigganaan hin dhukkuba. Fayyiddee dhiisan Akkasii Rabbi haa fayyisu. Amma boodaan akkasitti hin deebiini. Baga waan nama baguu nagaa lubbuun Rabbi si hambise. Baga fayyitee baga haftee sin jedha. Ani maal ta'e barra noota kan taane homaan dhuyini bara. Geejjibdisiis geejjibatti turte. Akkasitti siin saayikoloojii akkasitti siin sawaduuf deemti. Hin taane dubbiin garabannoo harkaa deemte. Dhugi. Isiin haa dhugi dhugu. Akkasii. Waan daawwattaniif galatooma isin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isinillee wajjin cinqamtanii du'aa nu gootanii Rabbi si haa fayyisu. Jedhaa turtan isinillee Rabbi si haa fayyisu. Jedhaa turtan du'aa godhaafi turtan namoota hedduu wajjin bu'aa turtan hundi keessanuu galatoomaa hundi keessa warra nu yaadaa turtan isin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.